Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa nagaan keenya kan jaalalaa fi kabajaa lafa jirtan maratti sanaa ga'u jecha guyyaa har'aa keessummaa jiraata aanaa hartummaa fursee tokko qabannee dhiyaannee jirra. Haala naannaa san ittiin jiru bal'inaan kan gaafii deebii waliin goonu ta'a. Turtiin keessan haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana haa ta'uun affeerraa keenya. Aloo salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaa fayyaa? Gaarii dha eenyudha? Muhee callaan jedhama raadiyoo madda nageenyaa irraan si bilbila. Akkami fayyuma naguun bultanii? Nagaa gaariidha. Nagaa alhamdulillah. Waan naannoo keessan kana jiru iyyaafana jennee lakkoofsa keessan barbaannee isinii dhufne waan gama daangaa uummata amaaraa kana waan ol jirtaniif iddoo keessan kanatti lolli cimaan ammaan duras waan ta'ee jiruuf maddii keessan kana iyyaafatu gama keessan dhufne. Egaa lolli dhaabbate yeroo ammaa kana naannaa keessan kana gaamee haalli jiru akkamii? Haalli isin keessa jirtan akkamii? Waan jara kanatti ol dhihaattaniif? Haalli keessa jiru baay'ee rakkisaadha. Lolli guddaan kan dhaabbate guyyaa iddooti yookiin yoomal Isniini akka biyya keenyaatti iddoo jedhama. Baata sanii oduun dukkaane oolee hin beeku guyyaa har'aa kana egaa hin beeku malee guyyaa hedduu badii kaleessaa karaa midhootiin halkan nama laftee dhuftee Enggata dapat urusan bantu je tadi. Kalau ambil kanal lulus tadi, sandura kalau wanita emas, gafet tu yang kata sekarang kafe bilu kanati, nama masalah aku lebih kasih dia muka lawat ini lulus tadi. Ya etik update tu malul ti. Dah sih malam. Dia session tegabili rani. Tole. Mal federal mal ye nan barake federal fe kafala ergamega fatena malka barake jetti. Hayye. Guya lamo ko amara kana lafa taala qabu lafa taka gubayisi. Hayye lafa mata muka qabu mo. Go barbaachisa suuraa isaanii si erguu dandeenya bakka alaabaa taatee jedhamu bukkee balee masaa jiru hojii dadhabdeessi. Hayyee. Ofiif ammoo namni baaduu gaafa baate lafa qabatte gadi hin dhiifne makiinaadhaan oolchaa walii geessitee irbaata walii geessitee humna daasaa jirti malee jabaa gabaatiin jirtu. Hayyee. Ilmaan Oromoo immoo hedduu ammas naqaanee ammas lafa qabataa miti akkuma amaalee akkuma duuneen guyyaa makiinaa halkanii guyyaa makiinaan dhaamaa jira hundi duuba humni dhaamaa jira. Hayyee. Oollee bulleedha jiruun naannaa keenya kana jirutti ummati guyyaaniin sodaataa jira malee. Waan taa'ee illa gahen qabu oolli bullee mati jira federaaliinis kana keessa guyyaa tokko ni dhufa. Hayyee. Kaasuu hin dandeenye isaanii ol deebisuu hin dandeenye kaleessa isaa samma namni masulli matanii nama gabaabuu lakkaatan bakka kanatti qabatanitti. Hayyee. Kanaaf lolli labsame kun Oromoo tana lafa kanarraa kaafnaa biyya sanaa buqqifnaa isa jedhu malee lola isa dura guyyaa takka kun sa'a booda amma galabaa wal lola Oromoo Amaaraa fi Oromoon durii inni ammaa kun bakka kaan hamma sa'a guyyaa shan bakka kaan hamma guyyaa sadii wal lole. Lola kan Oromoo lole uummata xiyyi fixuu danda'ee miti Oromoon gaafa guyyaa sadeeffaa manni saalaa kan gubate. Sababa xiyyi fixee lolli ija tureef dabaree waan ta'eef wanni itti dhukkaasu akka dhaabbatuudhaan Oromoon bakka jiru dirmatee waan kana hoo kan hiiku ta'e Oromiyaan hoo gargaarsa arganne malee lolli labsame kun Amaara san wal beeknu miti maasaa keenyatti muka tokko saafnee
guurratanii deemanii bahaldaaf dhaabbate asaakitti maangoo firee wajjiniin lafa ciranii biraa deemanii lafti keenya lafa keenya lamaa qaban jedhu hojjetanii nama du'e hamma ammaatti hin qalbanne isa jiru duruma walloolanii arajjeefnaa hujumni biyya keenya jiru tokkichi hafne hujuba caffaa kana keessa jiru irra kana keessa hujuba nama qarbii laaliisee guyyaa san namni hedduu qarbamaa jiru hujuba san gubde hujuba sheeshariif jedhamu karaa karaa qabsaa kanas hujuba guddaa ummati biyya diimtuu qarbii isaanii muka kee jiru tokkotti namni guutuu qubate hayyee abbaa buraan kan jedhamu hujubni biyya kanarra jiran illakka mukalaalu bikkana maqaa isaanii waliin beeku hujubni hedduun akka gubate quban qaba hayyee nama du'aa achi keessatti gubaa nama du'ee ajjeesanii qarbii kee jiru achi keessatti gubaa jiranii lafa keenya aqoomii asaakilti dhaabbatu hin dandeessan baazaa maangoo hidda tokko achi dhaabuun inta saattamee lafi keenya jedhanii itti lo'aa jiran lafa laaf hin kaafnaaf. Okay, ogaa dhageenyu federaalli wanni kun humna kiyyaa olii humna keenyaa ol tahee jira isinis of eegaa waan jedhan ummataaf ergaa dabarseera waan jedhu tokko dhageenya dubbiin kun hagam dhugaadha. Of eegaadha yoo silloon ofillaa bobaadha jee federaalli kan ofii guruu hiyyaan dhagee yoo silloon ofillaa bobaa lolli eegana haa dhaabbatu isaan yoo dhufe malee dhufanii maasaa isaanii dhaqinaa dachi keessatti eeggadhaadha. Jadi adumaa garuu ka'uu didanii kaasuu dadhabanii argaa jirra Oromoo dachaa hojjan Oromoon dachaa jira isaan dachaa jiran dachaasuu dadhabanii humna isaaniitti ol ta'u godhin arge afaan isaas himuudha ofuma argaa jiran hoggaa dhaqanii itti dubbatan dakkasanii dhaqee kaafanii biraa deemanii hoggaa dhaqan hin kaasan ka'uu fi didaniidhan. Kanaafuu ka'uun isaanii hin danda'amne ummati kun lafa laas hin buqqifnaa isa jedhu baasanii hojiitti galaniitii miti. Taa'anii lambishigii qabatan gad hin dhiifne qarree qabatan gad hin dhiifne mi'a adda addaatiin lolanii lolli kun lola karaa makiinaa irraa karaa kamisee karaa makiinaa 53 mokkana buusanii ol nukutanii dilmachuu gadi nurraa kutanii gorboo caffaalanii jiru. Kallatti hundaan baada daayii qabe hamma iddootti amma shawaa bishee affaatti lola nurratti labsanii agadaa keenya maasaa jiru tokko duun dhiisin qabeenya Oromoodhaa guutumaa guutuutti addunyaa jiru gashataniiranii. Hayyee. Hoolaa keenya addunyaa Oromoo irraa guuranii ol gashanii jedhanii uummata Oromoo manni buufatee muka jala kan jiru. Hayyee mee amma uummanni naannaa keessan kanarraa ganda kamtu gubate walumaa galatti mee nuu lakkaa'i ganda meeqa maqaa isaanii nuuf dhahiiti warra achirraa buqqa'ee yeroo ammaa kana eessa qubatanii ramme? Bakki gubate biyya qalama jedhamu. Tokko. Kaala gamsaa mucee. Lama. Mucee fi kaala gamsaatiin qalamaaf sadii. Muraayyuu Dhoofee Dunyaa Sullee Addis Ababa Landooyyee akkabaabii keenya kan gubate ganda kanaa miskiita guddaa keessa jirutu jira. Amma muceetti miskiiti gubate miskiiti ganda kanarraa gubate miskiita torba miskiiti guddaa miskiiti qorqorroodhaa kan gubate. Hayyee qura'aanis keessuma jira. Quraana jehi mi'a baqachiifamee saara keessa jiru kan dhakaa ta'e miskiiti mucee kun dhakaa ture miskiita dhakaa kana gubbaan qorqorroo ture ciidiitti guuranii maasaa bu'anii agadaa keenyatti guree jallaatti cabsaniiti gubbaa saaraa qorqorroon akka laabirru godhan dhakaan gubatuuf deennan. Mi'a Oromoodhaa isa danda'an baattatanii galanii miskiiti funyaa sullee sheesaanii jedhama sheekicha keessa qalaasu bakka qiraatii guddaadha. Miskiina keessatti quraanni gubate kitaabni gubate lakkaa'amuu hin danda'u bakka qiraatii ganda diimtuu loqolsoo sheekicha ijoollee quraana barsiisantu ture. Miskiina san diiggatuu fi didee gubbaa irraa qorqorroo irraa diiganii garafamaa ture malagaa irraa jijjisanii biraa deemanii quraanaa fi kitaaba adda addaa guuranii idiin lakaanii gubanii biraa deemanii miskiini qabatuu fi didee ganda sanitti miskiina san qofaattu girgiddaa isaa dhaabbateedha amma. Hayyee gaa haalli jiru akkaan ulfaata namoonni buqqa'an kun amma eessa jiran akka aanaa Arxummaa Furseetti? Halloo. Namni buqqa'an ganda halloo. Dhagaa. Ganda diimtumaatti mana barumsaa qubsee jira. Hayyee.
mana barumsaa gubateedha mana barumsaa mana timirtii gubateedha kan ijoolleen itti barattu kan lagamsaa kanatti mana barumsaa gubatee jira. Gubannaan keenya gubannaa addaati ummati kun faca'ee galiin nadhoon alatti deessee jira mana malee abbootii isaan tanaan dura miila irraa kutanii xiyyiitii yookiin harka naafessanii ummata naafateetu jira alatti bahanii bakkalaa baqatan wallaalanii kun saara jala goda kana keessatti dubartii tahee jira karaa gorwaaree karaa goda ruddii kana alatti ummata bahee jira mana 402 gubate akka ganna diimtu coqosootti mana 204 mana 402 mana 402 gubate akka diimtu coqosootti walumaa gala mana hadayyeessaatti tahee mana wannis tahee mana 402 namoonni kun amma namoonni achirraa buqqaan kun egaa akka jiranitti osoo bakka takkatti walitti qabamuun taane bakka akkuma jiran muka jala qabatanii muka jala tataaniiran jechuun. Muka jala tataanii afaan keessa dubbatuun ulfaataa galiin nadhoon lakkuu deessee muka jala jirtutti jira. Galiin dhahamee madaahee xiyyiitii keessa jira karaa deemu qabee taa'aa jira. Galiin daalifaa keessaan sabaa gahee qabeenyi isaa gubatee madoo waan akkamatuun dhabee iyyaa jira mana haakimaati. Kanaan ummati lakkinaan lagahee karaan dhufamee haakiman geeffamne galiin kan sodaatu dhabee allaalii wal beeku karaa daala keessaa karaa daalifaa gahee kanaan hawaashiin kan sabaa qabatee achitti waan akkamatu qabeenyi isaa gubatee dura isaa darafamee kan haakiman argatintu jira. Hayyee. Lakkinni waan jiru kana fakkaata. Hayyee Hasan galatoomi sirriitti bal'inaan nu ibsitee jirta. Amma duba namoonni buqqa'e kun gargaarsi qaqqabaa jira akkuma ta'etti warroota muka jala jiran kana. Nama 300 fi nama 2 midhaan shaamaa tokko kennanii 50 kiilootti kennanii bal'oogee siin gaddaa. Hayyee. Kanaa oli nama hanqatee jira dhala nama 100 biraa hanqatee ture nama 302 kennanii namni 100 hanqatee midhaan mungee jedhanii wanni argatintu jira kan booda immoo guyyaa dhiyangaddaa turee gaafa nurusseen uffata wahii waa kennanii turanii ginni ummata waliin geenye hundinuu wal uffatiin uffata namarraa ummatumarraa qariyeeffamee wa'aan inni tokko qabdan lama qabdan tokko filaa baasaadha shamitii tokko nafaa jedhanii ummatumarraa qariyeeffamee dubbisamee hin ta'in. Ummatumti biyya jiru walitti qabee waa ofirraa baasee walii kennes ilma jira walli dhabee taa'es ilma jira ummati kun gara cirratti kun gara goorowaaree kun gara altummaa kana bahee kunis mukuma jala ganduma ganda kana keessa naannoo maqee ofiitti naanna'ee walli jiraatu jirus ni jira ummati buqqa'ees lolli labsame kun lola karaa keenya kanaan guyyaan lolli jabaan subii jala qabee hamma jettu guyyaa 3 deemee waa xiqqoo malee. Ummata gabaree waan taaneef xiyyiitiin iskaan harka dhaabbatee ummati oguu qawween qullaa ta'e gali qe'ee keessa dabarsitee qe'ee gubdeetti inni du'ee inni madaa'ee ummati keenya kun miidhaan illa gahe nama lifatee gurruma hin dhageenye jira ammuma kana lifuma qawween isaa lolanii waan guddaa waan ta'eef nama gurraa hin dhageenye jira amma namni waan jettan beekne jira nama of hin beekintu jira biyya keenya kana keessa. Subhanallah sirrii dhagaa waggaa lama kana waa akkataa turtanii lakkisaa qophaawaa jetteeni uummata keenyatti ati waan uummata kanatti ol dhihaatu waan orguu isaanii keessaa waan ooyiruu qabduuf waan uummata kanaa sirriitti egaa yeroo garagaraa yeroo dubbatu dhagahaa turre egaa kallattii garagaraatiin haa ta'u malee mee amma uummata keenyaaf maal dhaamtamee uummata keenyaaf waan har'as borus taamuun hin oolle maal dhaamtamee uummata keenyaaf. Uummata dhiisuu miti. Ummati keenya humna wadii ta'ee ganda olaanaan kanarratti galee godaanee qubatee walli humna qabu qeerroon wallu jiru ganda olaanu kana dhufee taa'ee yoo beela hidhatee yoo dhiyeeffate subbanee biyya kana hoo qabate malee biyya kanarratti nu dhiisuuf hin deeman yoo inni olaanu kun gadhiifne kan itti aanu gadhiisuu keenya yoonti gandi diimtuu gadhiise cirrattiin gadhiisuuf deemaa dhumaatiin gadhiise gandi olaanu akka maadaraa gadhiisuuf dhufaa. Ummati nu jala hafuuf hin jiran kan lola lafaa fi malee jibbaa Oromootii fi malee waan dhabi waan hin ta'iniif
hamu mammaatti maaltu taame maal taate jee karaa mootummaatiin gargaarsi tokko uummata bira ga'ee hin jiru. Wanni nu gaafatan jiru uummata Oromoo wal bira dhaabbatee ofirraa deebisuu qabaa. Gadaa dura Hayilee keessa biyya keenya kana gubeetti biyya kan ture. Ammas gadaasa marra kan jedhamu biyya kanatti ammaramee ture akkuma haadha kaleessa ol nukutan kana ol kutee naniifi uummata cafaa sa'a kaakayyuu keenyaa sa'a hedduu gashate akka seenaatti ummati keenya isaan gabbaraa ture lafa keenya kana qotee walloon isaan gabbaraa turte seenaa san deebifna isa jedhu dhaaluuti isaanii hoggaa dhaadanii waan adda addaatiin hoggaa agarru. Ummati keenya akka sanii miti ummati keenya haadha balbila dhaabbatee ummata kana ganda olaanu kanarratti watan amaaraa laggalee humna walii tahee balbila dhaabbatee ummata ofirraa deebisuu qabaa ofirraa eeguu qabaa walloon ammoo ummata amaaraatii gadi isaaniitii miti amaari sana ta'us amaarumaa uffatus amaarumaa hidhatus amaarumaa amaara ofirraa deebisuu hadhas borus deebisuu qabnaa kaleessa deebifnee hadhas fuulduras deebisuu qabna amaara kana ofirraa loluu qabna malee dura deemuun nun baasu walli dura deemu kuni lola imaa loluu qabnaa wayillaa baqatuu qabnu kan du'e qarbamuu dhabus nami jannata dhaqa bakka dhaquun qabu waan nama sigaachisuun qabu ol deemanii biyya kanarratti biyya keenya kana cafaan haadha wallo guutuuti biyya wallo guutuuti kan aduu labbaqatu abbaan keenya waan ta'eef bakka irraa baqannu hin qabnu asitti dhufna malee kan jiru ijoollee mariisa jira fakkaata hayyee haalli jiru kana fakkaata. Hayyee obbo Hasan ana artuma furtee irraa waan jiru bal'inaan nuu kennuu keetiif ulfaadhu ammas waan jiru hordofiiti bilbilee kan iyyaafannuu ta'a ulfaadhaa tokkummaa keessan jabeessaadhaa warra biyya alaatii hoo wanni ati dhaamtu maali mee warra biyya alaa jiru warroota amma waan tokko tokko dinagdeedhaan uummata gargaaraa jiraniif yoo jiraate warra biyya alaa jiru kanaaf. Warri biyya alaa jiru manni qaban gubatuuf deemaa ilmaan isaanii abbaan isaanii gubatuuf deemaa qabeenya qaban oduun qusanne qawwee biyya kana qaban obboleessa isaanii hiriyaa isaanii eeshuma isaaniitti kennuu qabanii xiyyiita isaanii gadi bahee dhukka'uu qaba warsaamuu qabnu yoo namni ala jabaa jiraate inni laafaan qawwee jabaa kennuu qaba nama ugguu xiyyiitii kennuu qaba inni ala jirus inni as jirus yoo fi baqatuu ka'e nama ugguuf qawwee kennee deemuu qaba malee qawwee kiyya jedhuun qabu qawween kan oromiyaati kan ilma oromooti. Duris abbaan keenya xiyyiin walii lukkisaa ture qawwee walii ergisaa ture nama ugguuf qawween kennamuu qaba biyya alaa isaa jiraatu biyya keessa isaa jiraatu walli galaan isa dide walli galaan isa ollate xiyyiitti namaa kennuu qaba qawwee namaa kennuu qaba qabeenyi biyya alaa jirus biyya kanarratti humna ta'ee ummataaf yennadan naa bishaan nu geessu dhabnee yebuun biyya kana deebanne yebuu jabaadha beela nami lolala jiru hin beelahu nami aare hin beelahu kan ta'e yebuun deebanne yebuu guguddaa waan ta'eef bishaanii fi wanniidhaan laafaan keenya wal bira dhaabbatuu qabaa biyya alaatiin waan danda'aniin lakkinni biyya kana jiru niigisee nama qophaa'ee miti xiyyiitii guduufamee mana keessaa qabu walli ala jiru gadi baasuu qabanii yaadni kiyya kana fakkaata wal biyya alaatiif. Hayyee ulfaadhu fayyaa rabbi si haa kennu. Hayyee nagaan jiraatu.